welcome amma itti deebinee jirra kun ammas deebinee dhufnee jirra egaa kitaabni ajicha Oromoo qabsaa gameessa abbaa qeerroo abbaa qabsoo jijjiirama fiduu keessatti gahee shoora olaanaa gahee leencaa kan taphate sirna TPLF kuffisuu keessatti qeerroo fi uummata Oromoo fi uummata Itoophiyaa hoogganuu keessatti obbo Jawaar Mohammad adda dureedha jechuudha. Egaa kaakunoo har'as kitaaba isaa seenaa isaa fi seenaa qabsoo Oromoo seenaa qabsoo qeerroo Oromoodha of keessaa qabu bifa adda ta'een seenaa Oromoo fi seenaa Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif kitaabni akkanatti bitamu jechuudha. Yeroo jalqabaa arguu kiyyaan gama kootiin jechuudha. Egaa kaakunoo akkanatti ajicha Oromoo irraa bifa mallatteessee kennaafii jira. Kitaabni ani hin gaabbu alee tsatsatim jedhu kun bifa kanaan deemaa jira jechuudha. Kuno kitaaba yeroo jalqabaatiif addunyaa irratti seenaa Afrikaa keessatti kitaaba uummanni akkanatti hiriira galee bitatu yeroo jalqabaatiif arguu kennaa kuno kitaabni ani hin gaabbu jedhu bifa adda ta'een hawaasa Oromoo biyya Jarmanii fi akkasumas biyyoota ollaa wajjin eebbisiifamaa jira jechuudha. Kuno kitaabni isin argitan kun ani hin gaabbu jedha. Kitaabni kun seenaa qabsoo Oromoo fi qeerroo akkasumas seenaa Jawaar kan of keessaa qabudha. Kitaaba adda ta'e jechuudha. Afaan Amaarifaatiinis alee tsatsatim jedhama. Kitaabni kana fakkaataa hawaasni kenna hawaasni Oromoo biyya Jarman akkanatti hiriira galee kitaaba bitachaa jira jechuudha. Sa'aatii tokkoo fi walakkaa ol hingaa isaa tokko hingaa caalaa na fakkaata hanga ammaa hiriirri dhumuu didee jira. Kitaaba kana bitachaa jiran jechuudha mallattoo isaatiin jechuudha. Kun ispeeshaal jedhama laata. Kitaabni ani hin gaabbu jedhu kan seenaa Jawaar, seenaa qeerroo, seenaa qabsoo, seenaa jijjiirama TPLF yookaan sirna baankii hanga taankii hidhate jechuudha. Hiddaan buqqisuu keessatti shoora olaanaa kan taphate hoggansi cimaa hoggansa olaanaa gahee leencaa Jawaar Mohammad nu jidduutti argamuudhaan kitaaba isaanii ani hin gaabbu jedhu bifa adda ta'een eebbisiisaa jiran jechuudha. Dhugaa dubbachuuf eebbi kitaaba ani hin gaabbu kun biyya Jarman irratti bifa adda ta'een bifa nama gammachiisuun hawaasni kenna odoo tokko nafiin bakka jiru buqqee bahee simatee fudhatee jira. Kitaaba Jawaar Mohammad bitachuudhaaf hiriirri
أما كتاب لي يونغو كتاب كان أما تريلر يعني في دملا يونغو كتابني يروج القباتيف سين أفريقيا كيستي بفكراني بفما جرو بيا جرم مقالا نورنبرغ ديسمبر دمجا كل وكان فكاتا ينقبوا كلوت أبو كريم برافرد أبو كريم بدأسو برافرد أبو كريم بدأسو برافرد Şenga. Bravo, di kay foto. كل كافران ولا كل Dapat ini tak. Foto kau dengan dam. ये मतलब तो बा ये kan Baka tumurame. Achi tumurame ram. जरा बाहर सर Kasi ganda ka ni. Ulbay umaray. Naka jadi. Okay, amma sagantaa itti aanutti ce'uuf xiqqoo siin nu hafee warri kitaaba fudhatin mallattoo jawaariin daddafaati fudhadha. Amma daqiiqaa muraasa keessa fixuuf jenna. Sagantaa itti aanutti ceena waan ta'eef kitaabni isin duraa dhumaa jira waan ta'eef daddafaati fudhadha. Amma sagantaa itti aanutti ceena. Kitaaba mallattoo maqaan keessan irratti barraa'u amma dafaati
muraasa booda cufne booda rakkoodha. Sabay naman tikin. Sabay naman tikin. Kamu Yasin, Yasin. Udah. Manjat. Manjat. Yasin. Daddafa program itu anu next day. Amma sok sama lagu. Ini kita akan maju berbadan kita ini maju kira kita ini maju kira ada lagi orang sebentar bawa ke sini kita boleh nanti kita akan implementasi seni kan kira apa itu kita dibuat ini edina sebentar Nendam, masih nendam. Hello, gurgurtaan kitaaba yeroodhaaf. Egaa amma kitaabni gurgurtaa inni mallattoo qabu xumuramee jira. Inni biraa ammoo booda itti fufa jechuudha. Sagantaa itti aanuuf akka itti dabarruuf namoonni dhaabbatanii jirtan teessoo keessa namanna. Namoonni tikeeta harkaa fudhatan kitaaba keessa erga fudhatan booda iddoo keessa qabadha. Sagantaan itti aanu sagantaa murteessatu jira waan ta'eef iddoo keessa qabadha. Okay. Scheiße. Derajat kan sih keren. Gara dua. Egaa ka akkuma argaa jirtan sagantaaleen biroos kan itti fufu ta'a. Kitaabni mallattoo qabu dhaabbatee jira. Namni sadi faa bitatu kun akkanatti ilaala. Telefoona buuftee kitaaba buuftan bakka keessanitti booda isin gurgurama. Kitaabni mallattoodha amma booda dhumatee jira jechuudha. Kunoo mata matatti maqaa ijoolleetti namni ilaala. Sadi bitachaa jira kitaaba sadi. Kun ka biiftuuti, kun ka murteessaati, kun ka sa'aadaati. Egaa amma wallisaa Abdii Faadis Namoota lama sadi bitatu. Absooduu sirba itti aansuudhaan haasawaa obbo Jawaar Mohammadii fi Maqaa isaaniitii fi mallattoo Jawaar Mohammad. marii hawaasaa kan itti fufu ta'a jechuudha.
namoonni dhaabbatan keessoo keessan Kami nomor pun nanda agar wasa budak kita betul betul nama kita berjaya. Agar mana? Akan maju. Bisa sawat. Di luar sawar lagi baik ini. Ya sudah. Wah baik. Tadi yang saat tadi. Ya? Isu kau mic isi kena mic isi kena apa? एक Woi, baik ikan anak kan? Assalamualaikum Australia, Assalamualaikum Ethiopia. Ini apa itu? Oh, nak kan? Kitaabni kitaaba seenaati. Kitaabni kitaaba seenaati. Kitaaba qabsoo Oromoo. Kitaaba sadiin bite. Kitaabni kitaaba seenaati. Qabsoo uummata Oromoo yookaan immoo qabsoon qeerroo akka itti deemtee fi gara fuula duraatillee waa hedduu as keessa jira. Kanaa jecha kitaaba tokkoo miti an sadiin bite sigalee sadi. Yaa kanaaf politikaanis qabsoo uummata Oromoo waan qeerroo as keessa jirti wanni hundi. Sigalee kitaabni kun bitamuu qaba. Daadhishaan deeggaramuu qaba. Dhiigiidhaanii waa hedduu as keessa jira. Afrikatti argitee akka hin eebbifamne ta'ee yeroo jalqabaatiif asii eebbifame. Kanaaf kitaaba waa hedduu keessaa qabu seenaa hedduu keessaa qabu. Galatoomii egaa kan inni jechaa jiru obboleessi keenya kun maqaa ijoollee isaa sadiin kitaaba sadii bite jechuudha. Maqaa ijoollee isaatiin kitaaba kana kun ijoollee isaa sadii bite jedhee galatoomii. Kun maqaan isaa immoo kana Jawaaruma maqaan isaa illee Jawaartu kitaaba Jawaar bite. Akkam jirtan deeggartoota jaalattoota Jawaar Mohammad. Jawaar Mohammad hayyicha Oromoo ni jaalannaa hedduu kabajnaa. Kitaaba kana keessa waa baay'ee argattu. Kitaaba kana bitadhaatii dubbisaa. Hayyichatu barreesse. Wanni hayyuun barreesse waan gaariidha. As keessa waa baay'ee fayyadamuu dandeessu. Jawaariin jajjabeessaa bakka hundanitti yaada gaariin bira dhaabadhaa kunoo mana kunnee qeeballee warri Jarmanii. So mana guutuu kunoo nuti akkana Jawaariin jaalannaa warri Jawaar deeggarsan qabu jettan kun hundi deeggaraa Jawaarii hawaasa Oromoo onnee keessa jiraa Jawaar maaliif hayyuudha hayyuu jabaadha hayyuu keenya ni jaalannaa sabboonaa ilma Oromooti nama dalagee nu garsiise kanaaf yoomiyyuu taanaan Jawaariin bira dhaabanna ni jaalannaa uummata Oromoo bakka jirtan hunda Jawaariin deeggarsa keessan kennaa fi yeroo dhumaatiif qabsoo marsaa lammaffaa kana deeggaraa dhiibbaa qonnaa mootummaa irratti hawaasa keenyaa sagalee taanaa Jawaar Mohammad kafallee jaalannaa Jawaar Mohammad bira dhubaa jira galatooma.
Akkuma argaa jirtan hawaasni keenya kabajaa fi maaltu si dhagahame eebba kitaabaan hin gabbure gammachuu guddaan dhagahame jawaari naayiroobi eebbifamuu baatus jaarmanii eebbifamee jira jaarman keessan adaduma isin daftanii iddoo qabatanii baay'ee gammaddan jechuu barbaada jalqaba baay'ee gammachuu guddaan dhagahame qeerroon jaarmanii marsanii kitaaba dhaguno dangaa fayyadu eebbisiisanii jiranii jawaariin marsanii jiranii qophii bareeda ture gammachuu bareeda ture bashannana irra isinitti haa ta'u. Galatooma gammaddanii guyyaa har'aa guyyaa gammachuuti. Hunduu hedduun tolee jira.
hingaabbu alisaqatam 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 hingaabbu Hingaabbu galatooma. Egaa akkuma beekamu kunoo. Egaa kitaabni ani hingaabbu jedhu kitaaba seena qabeessa ta'e dhugaa dubbachuuf akka ajaa'ibaa fi akka seenaa Oromoo fi seenaa Itoophiyaa keessatti kitaabni yeroo jalqabaatiif bifa kanaan eebbifame akkasitti uummanni fedhiidhaan xiqqaa guddaan dubartiin hundi isaa bitatee manatti hin galas yeroo ammallee yeroo jalqabaati. Kitaabni ammarraa kaasee dhimma sadiitti biiroo shantara bitachuu ni dandeettanii jechuudha. Kitaabni dhumachuuf deema jira waan ta'eef ammarraa kaasee yeroo shantamaan isa mallattoo hin qabne akka bitattan kabajaa isin gaafanna. Koreen keessummeessituu dura kana akka nuuf qulqulleessitan gama sagantaa itti aanutti dabala jechuudha. hingaabbu kitaaba obbo Jawaar Mohammad guyyaa hadhaa magaalaa Nuunberg Jarman keessatti eebbifame. Hedduu kitaaba kana keessa waa hedduutu jira. Wanni keessa Oromoon waan hedduu keessa argachuu dandeetti. Kanaaf hedduu gammachuu guddaatti dhaga'ama. Kanaaf namoonni hundinuyyuu kitaaba kana bitatee mana isaatiitti akka dubbifatu dhaamsa qabu. Galatoomsaa. Egaa kitaabni ani hingaabbu jedhu seenaa ajaa'ibsiisaa ta'e eebbifamee jiru jechuudha. Teessoo keessatti qabadhaa yookaan gara duubatti deebi'uudhaan dhaabbadhaa isinii jedha. Nuraddiin dhabnee turre isaa Okay, teessanii gabaariin garasitti affeeruuf jennaa warri haftan ta'a yoo inni ta'e garuu haasawni isaa hin dhaabbata jecha gara keenya naamusaaf kana godhaa jira waan biraatiif jiru. Egaa koreen keessummeessituu please bakka kana akka dhuftuuf kabajaan isin gaafata. Galatooma namni maayikii waayirles tokko asitti nu deebisa galatooma. Sado. Egaa amma kanatti aasuudhaan haasaa fi marii hawaasa wajjin sagantaa godhamuudha. Egaa gabanumaan obbo Jawaar Mohammadiif bakkuma ta'anitti. Okay. Egaa obbo Jawaar Mohammad barreessaa fi hoogganaa qeerroo Oromoo hamileedhaan gara waltajjiitti kanaaf simattan simaadha. Kamil. Akka booltan nagaa hirtanii warri Jarman fayyumaami hunda dura rabbii nagaa waliin deebise galanni haa ga'u yaadannoo hedduu walirraa qabna ati waggaa
yeroo jalqabaaf as kan inni dhufe 2014 na fakkaata. Gaafas hedduun keessanii ni dhagama. Gaafas dura dhufu hedduun keessan yeroo isaan qurxummii raaftanii as geessanii dargaggeeyyii turtanii akkana walli dhiphattanii dhiisi dachi bal'attuu rabshaa ajaa'ibaa walaa turtan. Aaraa garuu gurguddattanii mana jaarrattanii naamusa ajaa'ibaatiin wal obsitanii sagantaa kana fakkaatu qopheessuu keessanii hedduu na boonsitan warri Jarman. Yeroo hedduu akkuma hin jirutti rakkoon biyya keenyaa ubaaftee biyya namaa gaafa dhufnu ambaasadara biyya keenyaati, ambaasadara uummata keenyaati. Wanni guddaan uummanni keenyas ta'e uummanni biyya kanaas irraa eegu biyya dhuftan kana keessatti barnootaan, hojiidhaan, bultiidhaan, hawaasummaadhaan gama maraan if dandeessanii yoo jiraattan biyyi isin qeebalte tunis bagan qeebaluu isaa kiyyatti hin gaabbuu jetti jechuudha biyyi tunis. Uummanni keessanis kabaadiyyatti hafe gaafa isin wayyooytanii isaan illee gargaartan gaafa tokkummaan keessan jabaate mul'atu isaan irraa dhalachuu keessaniif waan qaban guduunfaa hiikkatanii biyya kanatti isin erguu keessaniif hin gaabban jechuudha. Ni gaabbanire hin gaabbuun hiikkaan isaa waan biraatti miti. Waan dalaynetti hin gaabbinu. Maal dalayne? Cunqursaa ni qoranne. Dhugaa qabnu ni baafanne. Tarsiimoo lafa kaayanne. Tarsiimoo san hojiitti hiine warra baankii qabu akkuma duura aangoo irraa gadi buufne akkasuma goonanii. Keessa kitaaba kanaa hedduu isiniin himu isin dubbisaa gara fuuldura waliin mari'an. Kitaabni kun seenaa ani isin wajjin dalage hima waan biraan qabu. Waan dalayne keessatti Jarman keessatti waan dalayne, Minisootatti waan dalayne, Oromiyaatti waan dalayne, biyya keessaa fi biyya baqattu waan dalayne tokkoffaa dhugaa waan qabnu dhugaa waan qabsooman hin gaabbinu jechuudha. Dhugaa jeenyu nutuman nu cabsan jennee alaan alaa way waachaan teenye saba guddaa irraa dhalanne uummata guddaa irraa dhalanne keessatti bobbooyaa jiraachuun fala akka hin taane hubachuudhaan beekumsa qabnu muuxannoo biyyoota biraa qorannee yeroo gabaabaa keessa jijjiirama finne jechuudha. Har'a hoo waggoota jaan darbe kana keessatti waa isu keessa dabalu. Gariin kaawwina galman geenye gariin kan eegaliin nutti dhufu. Amma bakka irra jirurraa maalitti deemaa jirraa boqonnaa itti aanu kajaa'u xiqqoo isin tuquun barbaada. An dubbachuu eegalaan baanatanii jiran, rirrifatanii jiran, akkam jechuun jiran. Waggaa lamaan dabre eegalee dhaabee booda itti hasaasaatiin ture. Amma immoo itti iyyuun eegale. Itti iyyinee itti lallannee dhaga'uu baannaan iyyuu sun jedhu dhufaa jechuudha. Kana beekuu qaba namni. Mootummaa garagalchuuf deemanii mootummaa kuffisuu barbaadanii jiran. Lakki. Nun mootummaa kuffifni agarree jirra barfaashinaa ni nuti. We have done it. Kuffisuu barbaadan har'a gaafa muuxannoo qabnu dhiisi. Gaafa tiyoorii qofa qorannee iyyuu lafaan geenye agarsiifnee jirra. Nu har'a akeeka mootummaa kuffisuu jedhuun inni deemaa jiru. Mootummaan ofiiyyuu kufaa jirti dhiibbaa keenya barbaaddu. Wanni jechaa jirru mootummaan darreen lafa dhahee jiru kun akka nurratti hin qubneef lallabu jirra. Akka nurratti hin qubne. Mootummaa maqaa Oromoo baallattee maqaa Oromoo nyaatti. Mootummaa maqaa Oromoo baallattee Oromoo salphifte qaanessite kana nurratti akka hin qubneef lallabaa jirra malee ofii mukutu jirti waan kuffisuu ajaarraa hin qabnu jechuudha. Ammoo we are asking for conversation. Waggaa lamaaf walakkaa ergan dhaabee itti hasaasne sossobne biyya nagee buusa. Diinagdeen kufe
maqaan keenya bade salphanne maqaa keessaniin jennee kadhanne dadhabne jechuudha. Amma akka uummanni dhaga'uu qabutti akka addunyaan dhaga'utti itti lallabaa jirra jechuudha. Yoo dhaga'an ifis biyyas baraaruu danda'a. Garuu immoo dhaga'uu baatanii gurra isaanii buuboon toomse kanaan itti dhumne jennaan maqaa saba kanaa qabatanii ittiin kufuu xureessuu hin hayyannu. Biyya teenya ka abboonni keenya keessa rakkoo meeqa ta'an waan biyya sanii taane bineensu hin taane arra bineensu keessaa beekuun salphisuu hin hayyannu jechuudha. We are asking for conversation. Lallabaa jirra, lallaba keenya dhaggeeffadha. Raftanii fireena qabdanii raftanii fireena qabdanii quufsanii quufa keessa dabartanii boqoysanii nurratti dhootanii xurii nuti dhabu hin hayyamnu quufa sana biraan dunnaa jedhanii. Oromoo dhagaa. Ummatni keenya rakkoo har'a keessa jiru kana zamana Minilikis argeen beeku, zamana Haile Sillaasees argeen beeku, zamana Mallasaatis zamana Darguus argeen beeku. Rakkoo kana hunda obseet bor naasirraayan kaleessa dargaggummaa akka isaan godhe, kaleessa boroma akka isaan godhe, arraa bor wayyaansoo jau itti hammaataa deema. Kana caalaa hin obsinu jechuudha. Sirraanis sirraa baannaan immoo bakka bu'uuraa jechuudha dhugaatii qabu. ወራ አፋን እንደይነፍ አማርኛ ዳንጋባሱ ድበችሁ ወርባል ቋንቋ ለማትችሉ ልጆች እዚሁ ላላችሁ እየተናገርኩ ያለው ምንድነው? አልሰሰትም አይቆጨኝም የሚለው የኛን ታሪክ አብረን የሰራነውን ታሪክ የነበረውን ጨቋኝና አፋኝ ስራን ለመለወጥ በሀገር ቤት ከቄሮ ጋር በውጭ ሀገር ከዲያስፖራው ማህበረሰብ ጋር የሰራነውን ታሪክ የነበረውን በደል እያየን ከማልቀስ ባለፈ አጥንተን ተመራምረን ተዘጋጅተን እቅድ አውጥተን በአነስተኛ መስዋዕትነት ታንክና ባንክ ይዘው ሲጎርሩ የነበሩትን ቦታ ሲያዙ ናው አሁን ባለው ሁኔታ መንግስት መገልበጥ ፈልገው ነው፣ መንግስት ለመጣል ፈልገው ነው ብለው እየተንቦቆቦቁ ነው። አላማችን መንግስት መገልበጥ አይደለም። እኛ መንግስት ገልብጠን አሳይተን ሰልችቶናል። ኦኬ አላማችን ባለፉት ሁለት ዓመት ተኩል ስንወተውታቸው በጆሮቸው ስንመክራቸው ስለምንናቸው ስንማጸናቸው ፍራቻ ስለመሰላቸው ጆሮአቸውን ደፍነው ሀገርን ይዘው እየሄዱ ነው። እኛ እየወደቀ ያለ መንግስት ሀገርና ህዝብን እንዳወድቅ ከወደቀ በራሱ ጊዜ ይደቅ ሀገርን አፍርሶ በህዝባችን ስም እየነገደ የህዝባችን ስም ይዞ መቃብር እንዲገባ ላለመፍቀድ ነው እየተንቀሳቀስን ያለው ማለት ነው። ይህ ስለሆነ ለሀገራችን ህዝቦች ያለኝ መልእክት ኢትዮጵያ በታሪኳ ታይቶ የማይታወቅ አደጋ ውስጥ ነው ያለችው። የኢኮኖሚው ችግር፣ በየቦታው ያለው ጦርነት፣ የመንግስት መልመልመስ ሀገሪቷን ወደ ከፍተኛ አደጋ እያደረሰ ስላለ እያለን ያለነው we need to wake up። ህዝባችንና ሀገራችን ወደማይመለሱበት ከፍተኛ አደጋ ከመግባታቸው በፊት ድምጻችንን ከፍ አድርገን እየለመናቸው እየተማጸንን ያለን ከፈጠራችኋት ብልጽግና የምትባል ደሴት የኢትዮጵያን ህዝብና የኢትዮጵያን ሀገር የማይመስል ደሴት ውጡና የኢትዮጵያን ህዝብ ኑሮ ተመልከቱት። ህዝቡ ወጥቶ አርሶ መግባት አልቻለም። ልጁን ትምህርት ላይ መላክ አልቻለም። ቤቱ ህፃናቱን መመገብ አልቻለም። ይህ ሁኔታ የሀገርን ቀጣይነት ለከፍተኛ አደጋ ያደረሰ ስለሆነ ሁሉም ተረባርቦ ወደ መለስ ያስፈልጋል። ለዚህ ትልቁ ድርሻ የመንግስት ሆኖ ሳለ መንግስት ግን አመራር ላይ ያሉት ሰዎች ግን ከቀን ወደ ቀን እየባሰባቸው
ጥጋባቸው በአፍንጫቸው ሊወጣ ጫፍ ላይ የደረሰ ስለሆነ ያ ጥጋባቸው ወደማንመለስበት ኪሳራ ሀገራችንን ከማስገባቱ በፊት ተረባርበን ህዝባችንና ሀገራችንን ማዳን አለብን የሚል መልዕክት ነው ያለው። በስፋት የምንወያይበት ጉዳይ ይሆናል። ወደ ጀርመን ሀገር ረስ ወንድ ያስገኘን ያበቱ ዋሲ ወልገኙ አላና ቆፈጡሬ ኦሮሞን ተቆጣቴ ቀብሳው እንደንዴ ኦሮሞ ወልንደጌስ ሆገን ኦሮሞ ማሊ እንደው አላናላ we were facing collapse of self esteem collective self esteem ero sa maali antrum bara sambeyi oromo million shantam tae wata ko dundan do munna dikka to ko deman oromo nogga shantam kapsa yo mampin sanji jirre lo wani mara da bamdarra oromo million shantam ma umam bus wani jawdan dan gura arra nanda kan yo njiru we change this river arrammo fakki donan go babatte ummata keenya madal kabeekumsa hin qabne kanaamusa hin qabne maqaa keenyaan aangoo qabatte maqaa keenya nyaataa jirti jechuudha. Maali onnee jamaa jiru Oromoon biyya bulchuu hin danda'u. Oromoon biyya bulchuu hin danda'u. Oromoon hayyuu hedduu qaba. Beekaa hedduu qaba. Waan ijoolleen warra hojjetu qonnaan bulaa tokko finnee ammoo irraa finnee osoo irra keenya isaanii ol bulchuu danda'a. Kufaatiin isaanii, salphinni isaanii, darrinni isaanii, lattinni isaanii ummata keenya maqaa nyaatee hamilee nu buusaa jira jechuudha. Hamilee ummata keenya akkuma kaleessa Oromoon qabsoo hin danda'u jansan qabsoo agarsiifne qabsoo akka danda'u qabatamaa agarsiifnetti har'allee yoo sirraan baannan bakka isaanii kan bulchuu danda'u keenya agarsiifna jechuudha. Walii galna. Yartuu keessa baatee hin tuffatamnu nu ummata guddaadha. Nu ummata kabaja qabu. Nu ummata tokkummaa qabu. Nu ummata beekumsa qabu. Ummata naamusa qabu. Naamusaan guddanne, dalagnee guddanne. Kanaaf namni bakka jirtan kan nu gaafachuu qabdan. Wanti waggoota jahan kana biyya keenya irratti ta'e maqaa keenyaan raawwatame. Badii, salphina, laafina hari rabbi jaa warri kaleessaa bari yoo hatanillee gara itti geessan qaban namni akkami sabbata haala isaa irraa hiikee hatee Dubaay ittiin galatan. Kanaaf dubbii bubbuliisinee mari'achuu deemnaa jechuudha. Ji'oota lamaan sadeen asaan kana keessatti bubbuliisinee waliin mari'anne lakkii wanni isin jettan kun sirrii miti biyya akka gaarii bulchuu jirra. Yoo jan gadi haa bayanii isin duratti waliin haasa'uudhaaf ragaadhaaf qophii. Wanni ani isin himu Oromoo nan beeka bara. I know my people. Isin keessa akkanumatti osoo hammaare akka ajaa'iba biyya bulchitan osoo akkuma qorsootti osoo isin keessa hammaare nama. Kanaaf qophaa'aa amma dhimma lallabne hubadhaa waa malee kaaneen dubbannu qorannet qo'annet bilcheessinet tarsiima baafnet ummata keenya tokkoonsinet jijjiirama barbaachisaa ni finna jechuudha. Kanaaf ummata Jarman hedduu galatoomaa hedduu dhaboonsitanii warri alatti seenuu dadhabdanii alatti hattan hedduu dhiifama isin gaafannaa. Yoo carraa argame meebii gara boodallee isin dubbisuu dandeenya. Galmi kun irra ilaalina gareen asii kun beekta garee ajaa'ibaati gareen Jarmani kun. Abdoon sun yoo deemu suuta yoo hojjetu garuu saffisaadha. Gareen isaa kun immoo kaasi waraabu kunis kawallisu kunis isa jamsi no torban tokkoon kan ijoollee kanaaf. Torban tokkotti yeroo ayyaana kana keessatti galma kana fuudhanii akka waan sargii anaaf inni ta'etti galma sargii akka waan sargii ilaalla. But I'm proud of the team. We have a team. Team akkana magaalota 63 keessaa qabna. Dalagatti gad deebine malee addan facaane. Waa'ee tokkummaa Oromoo kanaa dabtaniif
tokkummaan Oromoo barra Oromoon barchirichaaroon hin gurguratu Oromoon uummata jumlaati warri gandaaf gandarree deddeemtu dura jirma jirti nuti garuu waan saba keenya boonsa waan biyya keenya sabaaf sablammoota biyya saniitiif ta'u tokkummaa Oromoo cimsinee tokkummaa ummatoota biyya saniitis cimsinee gara fuulduraatti haga maqaa keenya haga lakkoofsa keenya haga gadaa ummata gadaan guddaa gadaan gabbina ummata Oromootirraa waan Oromoorraa eegamu waan Oromoon waan sabaaf sablammiin biyya keenyaatti ummanni addunyaa Oromoorraa eegatu qabatamaan agarsiisuudhaaf deenya deeggarsa nu gootaniif waamina nu isin goonee dhuftaniif hedduu galatoomaa mee yeroo tokko tiim Jarmanii farqanaadhaa fi baay'een isin jaaladhaa gara fuulduraatti jabaannaa walitti deebinee galma kanarra wayyaa irratti bal'inaan mari'annaa nagaan naa bulaa. Ega amma kanatti asuudhaan gaafii yookiin yaada lama sadi gaafii sadi qofa namni qabdan as dhuftanii gaafii gaafachuu dandeettu jechuudha. Abdiin namoota gaafii gaafachuu harka carraa akka kennu kabajaan asii gaafadha. Okay, naannoo kanarraa Umar Obboleencoo yoo uummanni taa'e malee gaafii gaafachuun hin danda'amu. Yoo teessan malee hin danda'amu. Qoy yeroo uummanni namoonni dhaabbattan bilisaa sekuritiidhaan duuba san namoota jiran murteessisa. Namoonni kitaaba bitachuu barbaadan ammarraa kaasee yuuroo 50 bitachuu dandeettu. Duuba jira balbala keessaa irraan yuuroo 50 bitachuu dandeettu. Kitaabni hanga ammaatti hubachuuf ta'eetiin jira hanga yaadamee walitti kitaabni waan gurgurameef kitaabni as biyya Jarmaniif qophaa'ee hubachuuf jira waan ta'eef namoonni bitachuu barbaadan balbala keessaa irraan gurgurtaan eegalee jiru. nama baay'eetu harka baasaa jira. Maaliif narraa fuuchuu diddeettanii nan komatina nama kana hundarraa fuuchuu hin dandeenye. Amma Umarii fi obboleettiidhaa kennee jirra. Ilaala Okay, obbo Qorichoo as gol. Naafi dikootti tokko bannaati. Kan oogaa kan mate kuni kana biraati. Yoo firmaan qabaatan kan jira. Dubartoota amma dubartoota. Egaa akkuma argaa fi dhagaa jirtan obbo Jawaar Mohaammed hojii manaa torbee tokko keessatti nu kenne bifa kanaan hojjennee jirra. Garuu yeroo biraa immoo bal'inaan kana caala sagantaa biraa qabannee hojjennaa amma sagantaa gaafii deebii jira. Iddoo san security Saddam iddoo san xiqqoosi banaa. Okay. Sado nama sadi filadheeraa ati nama lamatti daban nama shan. Ayyee namoonni sadan gaafii gaafatan as Siraaj anis carraa nama tokko dabalatanii jira jechuudha.
Asgara Fatin Kisuma Tumburan dari Abraham Syekh Kenani Hijrah. Namoonni as keessa namoonni carraa shanan as jirtan gaafii wal fakkaataan akka carraa ta'e kan gaafatan yoo taate yeroo keenya qusachuudhaaf carraa keessan akka dabarsitan isin ta'udha. Tina atillee dabalee qabadhu bakka tina akkuma jirtan kanatti gaafata. Okay, duraan dursee Jawar Muhammad baga rabbi nagaan gara biyya Jarmanii si fide siin jedha. Maqaan kiyya Umar Haji Bariisoo jedhama, godina Arsii Bahaa. Aanaan kiyya Sabure. Kana caalaa gara biraa himachuu fi maatii biyya nu jira. Inni itti aanu yaa Jawar nuti Oromoon ala jirru miidhamnee jirra yaada keetiin. Keessi nama kanaa hundi gaafa hidharraa hidhamterraa kaasee hanga gaafa har'a wal agarru kanatti yaaddoo guddaa keessa jira. Duuti Haacaaluutu haga har'aa nu miidhee dheebuu nuti ta'e. Humnaan baafachuu waan hin dandeenyeef guyyaa itti eegaa jirra. Ani akka ilma Arsii tokkotti waan sii dhaamu akka obboleessaa tokkotti. Jechi ati du'utu malee Itoophiyaa keessaan baay'eetti sun akkuma jirutti ta'ee Itoophiyaan Haacaaluu nyaatte sin dhiistu. Yaa Jawaar gara Itoophiyaa mi Afrika maayyuu qilleessa isii keessan bayinii isiin jenna. Ati tokkotti du'uu dandeessa nama garuu Oromoo hundatu kufa. Waan milishaa maatii keenya godhaa jirtu dhugaa isinitti himaa waan nama boochisu. Inni miidiyaa irraa waan mul'atu miti nuti keessaan quba qabna. Isa mana nyaataa banate nyaata irraa nyaatanii osoo birrii kafallee biraa deeman milishaadha jedhanii. Mootummaan akkanaan jiru addunyaa kanarratti argineerra biyya 8 torba taa'ee argeera waan akkanaan jiru. Kanaaf yoo nu caalaa waa'ee kana hin beekta tokkoffaa mootummaa kana sirriitti quba qabda. Sirraa'uu danda'a jettee yaadda Dr. Abiyyiin kun nuti Abiyyii miti osoo naafxanyaallee nu bulchite nuti nama haadha Oromoo hin tunne abbaa Oromoo hin tunne ijoollee Oromoo hin tunne barbaanna malee Jawaarii ta'uu qofaaf miti. Abiyyii sirraa'ee gaafilee Oromoo san nuu deebisa jettee yaadda moo tasfaa kutannee rabbi kirkanneetiin qophoofne haa kennu. Gaafii kiyya kana fixadhee galatooma ulfaataa Oromootiyya yoo balleessite na offolcha. Yaada keessanii fi gaafii keessan gabaabsaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين duraan dursee obboleessa keenya Jawar rabbi baga nagaan waliin nu fide rabbi baga nagaan waliin nu fide kana booda waan jechuu fedhu obboleessa keenya Jawar si qabaachuuf ni gammanna rabbi nu bira dheertuu si haa kennu dura irratti dabre warri mootummaa irra jiru kunis Oromoo isaan qabaachuuf illee ni gammanna. Ani dhugaan sitti haasawa kee maayyii irratti reefu waan ati jettu waan inni irraa fudhu wal mari'annee ala kana keessatti takkitti irraa maayyii garrii guyyoo tolanii qaceelan akkatti isaan qaceelchuun wajjin ijibbaata goonee gaafannaa jedhu. Ani kana fakkaatutti ammallee ati abdiin gara saniitiin jirti jechuudha dubbiin teen akka nagarsiifte. Oromoon akka jedhu ijibbaata maayyii gaala biyyee obaasanii jaal. Atiis Oromoo, Dr. Abiyyiin Oromoo eeggadda gaafa bakka takka jirtan hedduudha nu gammachiifta. Ani amma kana agarta amata 40 waliin argina. Harka ati gartu kana rasaasaa akkana godhu. Akka wayyaane.
Saudi Arabia thaayedin gaafii takka si gaafadhe qilleensa Oromiyaa bilisoomsine yaa yoo qilleensa kanarraa isin buusan maali jiraan jennaan deebisaan ati naa goote yoo buusan irratti deemee rabbiin umriin si haa dheereysu dachiin dukkanoote gaafa sanii falmuu baaftee akka reefu dubbatte sanitti warra taankii fi baankii qabu biyyaa baaftanii maqalee galchitan tokkummaadhaan dhufte wanni sun tokkummaan dhufte mee kamitti yaa obboleessi fi anima abbaa hiyyaan Oromoo ta'uu obboleeyyan kiyyaan itti harkaatti darbu kan argaa harki kun nanaaf amma ana qofaami namni Oromoof naaffate kumaantan galaasaa jilboo jaarraa abbaa gadaa jaarraa kana hunda wajjin ture shuuboo wajjin muka tokko gameessa waliin nyaan bar isaan karaa rabbii deemanii du'anii warri naaffatee miila dhabe ka ija dhabe Oromoon irra diillittaas jirtu kun naafa Oromoo kan maqaa Oromootiin naaffatee Oromiyaa keessatti akka waan gargaaran naaffateetti warra isaaniitti galee naafummaan isaa warra isaanii jibbuu jirtu namni qophaa'u jira namni kuma qabu hin jiru wayyaaniin gaafa bilisoom nama lola irratti qabsaawee madaa'u barraa wanni baafteef mindaa baafteef mindaa jira itti hajiru mani bara Oromeen tirfi yeroo hasawa yeroo tirfi Awurooppaa kana keessa guyyaa ladaatiif sabti haasawee waan sitti himan ana mana tokko irraa gargaarsa barbaadu faradii gamoo sanaa kenna maallaqaan harkadha beektaa laakiin obboleeyya kiyya kan wajjin naaffan kanaafate dhageessaa kanaafate wallaahi garana nyaata gaafa ati mana eeggate yaa ijoolleen tokko kursii jala qabne jettu yaa yoo amaaramlee ta'e Oromoo isin yaa rabbi jedhu amaaramlee ta'e yaa rabbi jabeenya ta'e Oromoo isin Oromoo ni rakkata Soomaalee keessa rakkanne Soodaan keessa rakkanne Jabuutii keessa rakkanne rakkoon Oromoo juhan wallaahi ati mukki namuun inni irratti qaadata asirraa rakkoon nuti Soomaalee fi Jabuutii Soodaan keessa rakkoon biyyoonni rakkoon jarana haasawti jira namoonni dhaqayaa jawara maal argata arra booda rakkoo namoonni si mala waan dagaraa dhimma haasawaa dagaraa eeggatanii namoonni dhaqa kanaafuu mee juhan nuti wanni jennu laal akka jaan gubbaan kurtuus jalaan kurtuus hooraan waan akkaara jabbatutti walagata bal isa kun toltanii Oromoo hafuura fudhachuu barbaanna hafuura fudhachuu haati Oromoo du'urraa hafuura fudhachuu barbaanna eegalta guyyaa sii fi Doktor Abiy fi lammaan bakka sana qabu jaara Oromoo irraa hafuura fudhatte jenne doon nama biyya Somaaliitti biyya teenya jidduu ji'a sadii yaada waraqaa takka mootummaa siyaan barreessuudhaaf beektaa gaafii takka gaafachuuf rabbiin samii si fideetti qabsoon afaan wallaallee jaamnee dhaabni siyaasaa bakka dhibba tokko gadi addaan godhe laaptoopa keetii fi televizoonaa fi qeeroo rabbiin jara kana Doktor Abiy faas bakka labbeerate walii isin fidee waan hin manaamin ni uummanaan naannisitti gartee guyyaalee dhufa isaa yaadde sanyii yaaduun rabbiin biyyataa qabechiisa mee akkamitti amma asoo keetti irraa lubbuu fudhateef xiqqoo ammallee waa tutti si'atee walii wajjin taanuus dhagayaa isin deebisuu uffannaa godhaatu qashuu wanni tokko jira nama lamaatu dhalaa lamaatu dubartii wajjin ilmoo wajjin dhalee jala takka ni dhabdee takka ni dhabdee takka dhabdee beektaa ilmoo fuutee jalaate danda'ee mana murtii waliin dhaqanii waggaa mana murtii dhaqan akka jeen beektaa ni fida waggaa mana murtii dhaqan ilmoon akka jahaati jette ilmoo dhabdee waan jetteen ilmoo tana isin tuba jala hattee jennaani si jala hattee garti mana murtii baay'ee ilmoo tana fidaa bakka bakkatti daamura jara kana lamaan fidaa kennaa jeen beektaa ka dhugaadhaan ilmoo dhabde waan jetteen lakki addaan hin murini haanuma jiraattu isumaan dhalee siifan jettee maaliif lachoolloo irraa qabdu yoo sodaatee beekaa kanaafuu mee baay'ee akkanumatti akka biikilee qarree gaadachuu hunduu malee yaaduun yoo dandeenye uummataaf hunduu waliin rabbiin waa achitti hawaasanii waa tolan taate kakkitti irraa maaliyyuu uummataa wajjin rabbi jaraasaa qajeelchuu rabbi Oromoo takka
akka yaadee suuraa duriitti isin deebisee maraatti barbiisee raawwannu. Amiin amiin amiin. Harulee sabnaaf obboleessu harulee sabnaaf galatoo namoonni gisee gaafii gaafatan informaatiin gaafii qofa gaafadhaadha. Maaliif jawaar gorsuu hin barbaachisu hin gorsa. Sagalee miti gaafii qofa gaafadhaa deebisaa eeggadhaa. Dubartoonni hiree barbaaddi. Akkasii qeerroo garman galatoo maadhaa. Baabaan keessan gaafa isin qabsoo bultanis akka isin hiriira ba'aa iyyuu bultan ibsaa ture arallee isin ibsee jira ammoo amaanaa guddoo sirrii jira beeka. Ayyee hin dhagama marti hin dhageettu carraa kana argachuu kiyyaa fi warri carraa naa kennitan hedduu galatooma. Jawaarii kenna baga nagaan dhufte baga walitti baane sitti mufannee turre mufaatii sirraa qabnaa turre har'a immoo afoofnaa liillaasii jennee si araaramnee jirra. Nutti dhuftees gammannee jirra. Gammachuun keenya gammachuu hamtuudha. Gammachuun nutti dhagama. Gammachuu akkanatti ibsattanii jara keenya akkana garaadhaan haa ta'u wanni kun Jawaari onnee uummata Oromoo keessa jira. Onnee uummata Oromoo keessaa namni baasuu hin dandeenye Jawaar. Mootummaa galma keessaa baasuu danda'ama. Jawaar garuu haga ammaatitti uummata Oromoo onnee uummata Oromoo keessaa Jawaar baasuun hin danda'amu. Ammallee wanni ani warra as dhuftan kanaan ijoollee dardara kanaan humna kanaan wanni ani isinii dhaamu wanni ani Jawaar hin dhaamu achi qabuun as qabuun hin jiru ammaa achi. Wanni jirtu kan hinkaan yoo sochoosan buqqisuu malee dhibee hammaa namatti taate. Kanaafi ammallee marii goonaa kan jedhu kuni warra gurra hin qabne warra gurra eenyu kana jedha gurri kan guddaan gurra arbaati na fakkaate warra gurra arbaa qabu ka dhaga'uu hin barbaanne san waliin marii goonaan kuni yaa Jawaarii keenya ammallee naalli hin fabne mee irra deebi'iit ilaalii akkamitti ilaaltaa. Lammaffaa gaafii kiyya warroota si deeggaranis warroota si jibbanis warroota si afoo dhaabatanis warroota si cinaa dhaabatanis amma achi akkamitti ilaaltaa adeemsi istiraateejiin haaromni ati baaftee nu masakuu dandeettu karaa keenya nu akeekuu dandeettu maal fakkaataa. Kanammoo nuti waliin jirra akkuma ati nuti deebitee nullee sitti deebinee jirra. Kana waliin taanee hunda tokko taanee gara tokkotti akka nu cofnee deemnu akka nu masaktu gaafii si qabu asumaan si xumura jiraadhu horii bulii nu jiraadhu si jaalanna waa maraafuu rabbi bakka deemtutti bakka bultutti si haa eegu si jenna galatoo. Karena nama kita coba namun sekarang tangga betul tangga jadi kalau boleh kita sekarang juga itu. Galatoma cara kan argachuu baay'eetiin gammada. Anis dhalootuma keeti Jawaar gaafiinan si qabu wanti kun si deeggaruuf tokko seenaa irraa barannee osoo hin taane ijaan si agarree hojii san keessa waliin jiraannee kanaaf si deeggarra. Ammoo gaafii gabaabaa tokko si garaafadha. Gaafii nan si gaafadhu muuxannoo asiin dabre irraa fudhattee biyya san bulchaa jiru shiftaa lamatu bulchaa jira. Akkuma tuu jettee tokko shiftaan magaalaa bulchu ka biyya bulchu kun shiftaan ka bosona jiru ka baadiyyaa Oromiyaa bulchu baadiyyaa biyyaa bulchu. Sirna kana yookaan jallaa duraan qajeelchu sirni kun sirna jallaan kun qajeeluu danda'amoo gabaabumatti region change dhamoo reformiidha. Reformii yoo ta'e sirni muuxannoon wanti kun nu baasa biyyi sun biyya taati ka jedhu si gaafachuu barbaadee galatooma asirratti gabaabsu. Araan kana akka nama carraa guddaa qabuttiin of fiil godhaa jira because ijoollummaa kiyyarraa isin face to face ilaaluun kaayyoo kiyya guddaa ture akka malee galatoomaa baga nagayaan dhufte isin jechuu barbaada. Gaafii sadii hin qaba. Tokkoffaani sirni filannoo Itoophiyaa iftoominaa fi hirmaannaa dhabuun akkasumas mormitoota irratti dhiibbaan jiraachuusaa ilaalchisee furmaataa fi tarsiimoo maal fakkaataadha gaafiin tiyya tokkoffaani. Tan lammataa paartileen gara paartii badhaadhinaa itti makamu booda sirna federaalawaa sabaa kufee waggoota 6 darban keessa walitti bu'iinsa fi waraana uume. Sirna dimokiraatawaa federaalawaa fi hunda hammate ijaaruuf tarsiimoo fi yaadi keessa maal fakkaata? Gaafin sadaffaa ammoo
yeroon TPLF buutu jechuudha ummanni baay'ee gammadee fi gaafii wareegamaaf naaf deebi'ee jira jedhanii abdii guddaa qabaachaa turan haa ta'u malee waggaa 6 darban keessatti abdiin ummanni wareegamaaf kafalesanii gaafii isaanii hin deebine akkamitti amma ummata waliin haala haaraa keessatti abdii fi gaabbii isaanii gara bakka duraanii olitti deebisuu fi akka gara fuulduraatti bu'aa dhugaa argatan gochuu danda'ama galatooma gaafii kun. Jawwee baga jiraatudha. Gaafiin kiyya waan guddaallee namnillee ija rakkatee jira beektu waan hedduulee hambee gaafii baay'isuullee hin barbaanne ammoo gaafiin kiyya bineensa Finfinnee jiru yoo ofirraa kaasne bineensa kaabaa yuusaa dhusan akkam godhuu qabna akka gara Finfinnee dhufne maal godhuu qabna ka jedhu inni biraa ammoo ati qabsoo keessatti oromummaan beekamta waan qabsoo keessatti akka oromummaatti beekamtuun sana har'a maqaa Itoophiyaallee itti matteerta isaan ammoo warra gura duuchatee deemu waan ta'aniif wal siisimataa akkam waliin sin rakkisuu laata kan jedhu inni biraa ammoo abaa'oo akkuma argitu warri amma galee kun dhugamatti warra mootummaan kun achi kaatee gale moo wadhaltee isaan keessa uumameetu gara biyyaa galche ka jedhu siinne nu caalaa shoora guddaa waan qabduuf odeeffannaa waan qabduuf akka nu ibsitu ijoolleen nuka jiran amma marroollee dabalatee dhugamatti araara kadidu sheexana malee namni jiru beekte jara kana osoo qaamni sadaffaan bakka jirutti araara ta'e namni jiru hin jiru sanaafuu warra amma muka jiru kana yaadaa fi hamileen akkami bira jirtaati maali mee ilaalchi kee jala irratti umura irratti ammoo wannan jechoo barbaadu yeroo ammaati jawaarin instituushinii tokko jechoon kiyya jawaar mootummaa tokko kamormu jira yeroo ilaalchi keenyallee garagara ta'e addunyeetii bira dhaabannee korma keenya korma goonee kaanee komii qabnutti dhiyeeffanne kanaaf nama wani jechoo barbaadu ammatti namni jiru goonni oromoon baay'een illee yoo jiraate namni hayyuun nu jiru jawaar maal jettan inni lammaffaan ammoo goonni jiru ammoo namni lammaffaan marroo akkana jedha an fidadhe galatooma. Ayyee namoonni as dhuftanii gaafii keessan gaafattan kuni ardaa bilisaatii namni gaafii waan barbaade gaafata waan ta'eef gaafii gaafattan gaafiin isaanii gaafii hunda keessanii namoonni akka yaadaatti yaada kennanis yaada hunda keessaniiti fira hunda keessaniiti jechuudha. Dabalumaan gara gaafii gaafatameef deebii akka dhageeffattan yoo danda'ame naamsaan teessoo keessan teettanii akka dhageeffattan isin gaafannaa gara waltajjiitti. Gala Gosaatoo Anile Asuman ergaa takkaatu waliin qabee warroonni afooshaa as keessa jiran afooshaan obboleeyyan keenya ijoollee Jimmaa Darmootiin qabate deeggarsa Jawaariif illee waan jiru yoo ta'u hiree hin qabnuu jee isin hundi hiree hin qabdan namoonni deeggarsa akka dhuunfaatti illee Jawaariif godhuuf dhuftan hiree hin qabdan gumaata inni illee warra godhuuf heeruu bidirraa jee jiras keessa isinis ni qabdanii deebisa abooree jechaadha jechuudha. Aye, ini gama. Ini gama. Ini gama ni. Dah gama, mau dah gama. Gabi tua. Orang orang malu siapa nalo kaya itu ni. Saya kata kau nalo beliau kan. Nah, jangan tu nalali waragi kan. Orang siapa tu kan nalali. Anami, walnya cuma orang ini, walnya cuma orang ini rumah itu perwai sada, walnya cuma orang ni, aninya tu kita ada punya kopi, kamso gadi bani, mali, serba bani mohon manggil materi jan, karena duga kamna,
nama nyaachuudhaan deemu na nyaachuudhaan deemnaan garuu fura nyaachuu waa immoo jechuudha. Kan biraa waa'ee milikaa kakaafte wanni akka milikaa uummata keenya miidhaa jiru biyya sanitti qaama lama walatu waan barbaade kana mala illee gaafatan Abiy Ahmed inni milikaan humna lama. This is crazy, isn't it? Abiy ministeerri isa gaafatu hin jiru, paarlamaan isa gaafatu hin jiru, maallaqa biyyaa biliyoona 10 baasee masaraa ijaara paarlamaan ogaa gaafate na gaafachuu hin dandeessan jedhan. Milikaan dhufeeti mana keetii nyaatee kama loogaa eeggan hin qabaru namni na gaafatu hin jiru siin jedhan. Milikaaf Abiy dadhabe biyyi dhugaa itti himu. Kanaaf Abiy birraa qaba milikaallee uummatarraa dhaabuu qabu dirqama. This is a must. Irratti jiruu barbaachisu jechuudha. Abboon biyya qabsaan gameessonni jedhanii waan qabsoon keessa dabarte ijoollee kudha irraa dhageesse yaadni beelee naa gala dhugaadha reeffa aanaadhaan reeffa lammiitti sagal garagalchanii nan dhugaadha uummanni Oromooti nu sagalii sagaltamii sagal garagalchinee jira abboon gaafa dura isaan angol dhufanii ta'uu namni kun jennaan ni ta'a jettan eegesin ni ta'a jettan hangamuun ta'u waan yaada isaa kan rabbiin doongora malee hawlii teessan tana tasirrii hawwan jeemuun jennan garii gargaar jettanii dhaqee gargaare amal lama jalan bartifadhee ana qomaa midhamne jechuun sammoolee hidhasee hidha hoggamoo wanni isin eegaa turtan maali dhiigiidhaan galbee qabsoo akka biliisi yeroo akkasitti sirni dadhabee jirusanitti akka biliisitu barbaadan garuu meebii waggaa lamaan duraasan meebii muuxannoo hin qabaanne ta'a tarii nuti itti gargaare mee amma lolallee seenanii jeequmsallee seenanii qalbii horachuu oolanii itti lallabuudha itti hasaasuu wayyaa dhiibbaa itti uumuudha hundinuu wayya jenneen amal lamaaf walakkaa marqifannee mooyyee itti arraabne jarri guyyarraa guyyaan itti hammaachuun ala biyya diigan intarra biyyaati arrabar Abiy Adaanee Shimallis bulchaan naannoo Amaaraa Finfinnee waliin ba'e bulchani bara nothing left biyyi abbaa fedha keessa deema namni asiyaanannoo bareede yeroo dhiiga badhaabamatu kasilaa hin beeku kasisaa hin malee bikki dhiigatti hin jiru naannoon Amaaraa to'annoo jalaa ba'e Tigraay to'annoo jalaa ba'e Oromiyaan ba'e amma Somaaleetti illee deemumsi eegalee jechuudha biyya rirmi nyaatee fitus jira maaliif jedheefu muni guddaan tokko yoo jiraate jedhan muni guddaan tokko eeka yoo jiraate rirmi nyaachuun jira keessaan Oromooti jira carraa lama qabda tokko qoqqoomitee muka gamaa gamana cinaa dhaabbee tursiisuu yaaluudha san yaalaa turre hangamma kuftee jirti mootummaan waan hin jirre utuufnee bira taa'u jiru turuus tubitoon muka akkasii jiru sani qoqqoomaa hanga yoon deemtan gaafa tokko qilleensi dhufee sirra kuffisaa jechuudha isinitti immoo Oromoo mootummaan kun kufuuf qarqararra jirti nurratti akka kufneef hin lallabu jiru nu qabattee biyya Itoophiyaas qabattee maqaa Oromoos qabattee kuftee zamana Oromoo maqaa sanuun qaanfatanii nuti mootummaa Oromoo biyyaan maqaa Oromoo fuudhanii kufanii maqaan keenya lammata akkan deebinetti maqaa Oromoo kan qabsoo aarsaa meeqaan Oromoon faayidaan qabdu Oromoon bu'aan qabdu fayyadu san aarsaa qeerroo meeqa attamiitiin ummata keenya deebinee boonsine amma qaaneessuun jiran namni Oromoo ta'ee jara kan hoggaa argu waan isa balleessaa isaanii laafina isaanii darrina isaanii qaanii isaaniitiin hin qaanofne hin jiru we are embarrassed on their behalf kanaafi dhugaadha
hamma tokko yaaluun dirqama. Qubni ajaa'ibaa isaanii firraa muran jechuudhaaf murreellee dadhabu. Amma garuu sulbii dallaas warni kana booda maqaa keenyaan daldaluu akka hin dandeenye isaan maaliifi we deserve better. Oromo deserves better. They are unfit. Ethiopia fi Oromo hundaa'uudhaaf they are unfit. Ready ga'umsa hin qabani qabaachuuf illee hin ta'an gad deemaa jiran akka hidda mukaa. Namni bara hoggaangoo qabate muuxannoon qabu nama hoggaangoo qabate dongora hojjeta. Yeroo wayyaa deema. Kun jarri gad deema abataa gadaa. Hanga boolla taakkuu beekan qabsee isa deemu deema. Kana jechuun inni dhiibu jiru. Warra qabsoo irratti miilame rakkoon ijoollee amma warra jirtu hamaan jibba qabsoolaa qaban jibba keessattuu maqaa adda bilisummaa Oromoo jedhu jibbi isaan qaban dhufa keessa jira. One of the most damaging thing namni qabsoo keessa ture kaasaa fedhe itti maxxanee faarse ka isaan salphisanii ari'an malee nama tokko mee naa hima maqaan ta'u warra nu biraa gale hooggantoota adda bilisummaa Oromoo ka isaan jala maxxifatee isaanii goree nu lolaa ture amma bar salphisaniiti kararra gataa jira jechuudha. Ati kan namni beeyne ka dagarii fi jaajaa fi daaroo billiqaaf daaroo abboonnatti madaa'e ka achitti amma rakkataa jiru jedhe gaafa gallee propoozaala dhiyeessinee turre kan fandiin qabsaa'ota miidhamanii maatii isaanii deebisanii ijaaruudhaaf tumsuudhaaf barbaachisu. Oromiyaan qabeenya guddaa qabdi. Wanni tokkichi isaanii tokkichi ijoollee bilchiginna amma hattu nama kuma tokko miidhama kuma tokko gargaaruu danda'a jechuudha. Isaan garuu miidharra miidhoo maaliif qabsoo keessa waan hin turiniif nama qabsoo keessa ture jibba hama keessaa qaban gargaaruu qofaa miti. Gaafiin biraa shiftaa lamaan ka jetteef ka bosona galee bar seera ala jira. Shiftaan biyya rakkisaa jiru hunda caala shiftaa maqaa mangistii qabu. Shiftaa bosona galee waan qeedhaan hiimee caakkatti isa galche san furrees madaddeeffanna san. Ijoollee keenya ta bosona jirtu ijoollee keenya qofa osoo hin ta'in ijoollee Amaaraa ijoollee naannoo adda addaa dhiibamanii bayan. I know these people ni beekaa bara ilaalcha garaagarummaa qabaachuu dandeenya. Ijoollee amma waboo jaamaniis ijoollee faannoo jaamaniis hedduu isaanii akka amma fintaaleeyyii jaanii warra itti ooman kanaa miti. Ilaalcha siyaasaa garaagaraa qabaachuu dandeenya. Garuu ijoolleen tuni ka Eertiraa turees ka bosona turees dhufeeti Abiy Ahmed jala siree qabaachaa ture waggaa tokko lamaaf. Samboota dirreen siyaasaa dhiphatee namni jiinuu dadhabeet dhiifatee bosona gale. Shiftaa caakkaa jiru san waan caakkatti waan bosonatti isa galchisan furreen qeetti deebinaa jechuudha. Siyaasaan biyyattii dirree irratti akka furamtu. Siyaasaan biyyattii afaan qawweetirra gara afaan warra siyaasaatti akka deebitu goona. Shiftaa mootummaarra jiru yoo sirraa'u baannan akkuma warra isa uumee sanitti lafaan geenya. There is no way around it. Aangoo mootummaa qabatanii masaraa mootummaa keessa ta'anii qawwee mootummaa kan qabeenya ummataatiin bitame qabatanii shiftaa ta'anii guyyaa halkan nama saamaa oolu itti dhiifamuu qabu jechuudha. Dhagaa har'a qawwee waggaa qabata aangoon waan nama gootu beektaa? Onnee hin jirre nama akkamiiti? Gaafa na sallaa baradhu nama abbaa murtii tokko biratti hin baradha ture. Galgala waggaa diimaan jalaa dhumte na ergan. Shubbutii kan kennan. Shubbutii kan waggaa qabate dukkana sana keessa onneen ti wanni fedhee dhufe laala akka ajaa'iba kanatti hin deemu. Gaafa isiin nama jirre manaa kan ba'uu qofiisu taate. Gaafa tokko osoo akkasitti deemu kitaaba keessatti gartanii waraabessi bakka kanaa dhufee agarree dhadhee aanaa fi qawwee fi talaa sallama caasee jechuudha. Dhagaa warri aangoo warra qawwee qabatee maal jedhu kuni warra isaan duraati irraa barachuu danda'uu qabu. Qawween hanga feetee yoo jiraatte ummata oliiti. Ummata oliiti. Jaarraan baagadaa dur maal jedhu ummanni keenya kun tokko ta'ee ol bahee gaara Inxooxxoo irraa gaffincaannan
mootii Haile Sillaasee kana daaraa godhaa jira. Qeerroon kanuma gootee bakka tokko taatee tutti hin caatte wayyaanee daaraa goote waan biraatti miti. Har'as taanan madaalli kamiyyuu sirni wayyaanee gara kana caala jabinaan paartii cimaa qaba, seekuritii cimaa qaba, diinagdee cimaa qaba, siyaasa cimaa qaba. Jarri kun seekuritii qaban, diinagdeen qaban, paartiin qaban. Nu Oromootu asiin isaan ga'e. Nuti sureerra isaan ga'e, nus siree isaan jalan qabaa ture jechuudha. Yoo sirraa ulfaatan waan biraan goonu jaluma qabuu dhiillee irraa gadhiifna walli biraan dhufu jechuudha. Dhimma federaalizimii dhimma filannoo hundi itti dhufna. Beekumsa qabna Oromoon beekumsa qaba uummata sirnaan bulu, uummata aadaan bulu, uummata dimokiraasiin bulu. Oromiyaas haqa uummattoota isii keessa jiru eegu Oromoo qofa osoo hin ta'in sababa sablammoota isii keessa jiru. Itoophiyaas uummanni bara abdii akkam nurraa qabaachaa ture 2018. It was not just about Oromos. Sabaaf sablamni nu wajjin cunqurfamaa cafatamaa ture. Amma booda uummanni cunqurfame kuni uummanni Oromoo kun akka keenyatti ilaalaa cunqursaa beeka. Kana booda miidhaa nurraa dhumtii jedhaniitu abdii mul'achaa ture jechuudha. Abdii san nyaatte ijoolleen ture. Kabiraaniis uummanni murni isaan keessaa ba'e yeroo adda addaatti nu miidhaa tureewu amma booda miidhaan ni dhaabanti araaraan nagaa nuuf nagarii yaadaa turan jechuudha. Mismanagement of the transition karaa koo kana hunda nutti uume. Kanaaf sirna ummatoota Itoophiyaatiif ta'u marii marabbaadhaan ilaaf ilaameedhaan ummatoota hogganoota isaanii wajjin mari'annee sirna ummata keenyaafis ummata biraafis ta'u jaaruu qabnaa jaaruus ni dandeenyaa jechuudha. Kabiraa wanni cimaan Oromoon fudhachuu qabu yeroo amma jiru kana keessatti tokko maqaa isaatiin Itoophiyaa fi uummata Itoophiyaa irratti isa qofa irratti lama tumamaa jirra bardhiiroo mootummaan kun gama lamaan nu jeeqaa jirti. Gama tokkoon nu saaman nu jeesan nu hidhan uummata kana. Gama biraatiin maqaa keenyaan uummata biraa miidhan uummanni biraa mootummaa Oromoodhaatitu namni nu jira ni jibbamna jechuudha. Oromoo foobiyaan hangaaf duraa irratti dachaa meeqan guddattee jirti. Maqaan nyaatan maqaan balleessan darriin isaanii tuffii fide hammeen isaanii jibba fide dhiigaa stop kana dhaabuu danda'uu qabna jechuudha. Maaliif nuti biyya nu hundaaf taatu jaaruu barbaadna. Waa'ee Oromoo fi Itoophiyaa waliin ga'u Oromoon Itoophiyaa jibbee hin fincille miidhaa Itoophiyaan fiddu jibbee fincile. Dhaggeeffadhaa. Nuyi Itoophiyaa jibbineen fincille kaleessaas nuyi Amaara jibbineen fincille Tigree jibbineen fincille Oromoon kan fincille miidhaa maqaa Itoophiyaatiin irra ga'u ifirraa cabsuudhaaf. Har'ammoo dirqamni Oromoo akeenyi Oromoo kan ta'uu qabu Itoophiyaan nullee miti nama biraallee hin miine nu qofaa miti nama biraallee hin miine jaaruu qabna. Har'a Itoophiyaan kalee nu miidhaa turte sun harka nama keenyaatiin nullee miidhuu jirti sababni kaanillee miidhuu jirti jechuudha. Gama lamaan kasaaraa keessa jirra miidhaa gam lamaa keessa jirra jechuudha. Gama tokkoon Itoophiyaa qabatanii nu miidhuu jira ijoolleen nu keessa bayan. Gama kaaniin maqaa keenyaan immoo mootummaa Itoophiyaa qabatanii sabaaf sablammii miidhaa jiran. Kun hariiroo nu sabaaf sablammii wajjin qabnu baay'ee miidhaa jira jechuudha. Kanaaf walitti ni araarama Itoophiyaa fi Oromoon wanni wal lolchiise sirna abbaa irree dhufaa dabra aangoo qabatee maqaa saba tokkootiin uummatoota nyaatu jechuudha. An marsaa dabaree sirriitti meera ejjannoo fi wanni Oromoo ta'u wanni sabaaf sablammii biyya saniitiif ta'u biyya faffacaasanii deemuu miti. Itoophiyaan amma jirtu facaanan Oromiyaan keessaa baatu hin jiraattu kana beekaa. Tigraay keessaa baatu hin jiraattu. Faffacaatii okkotee lafa buutanii beektanii okkotee lafa buute taate san keessatti Oromoon hin buufatu namni fuula kijiban dhaga'ina. Reyaalitiin jiru maali? Biyyi Itoophiyaa tun sirraa'uu qabdi. Sirraa'uu ni dandeessi. Oromoo akka taatutti, Tigree akka taatutti, Guraagee akka taatutti, Amaara akka taatutti, Soomalee akka taatutti haqa walii eeganii, dhugaa walii eeganii, waliin mari'atanii, negosheet godhanii, baargeen godhanii sirna mootummaa Itoophiyaadhaa kan wal qixxummaan, bilisummaan, wal kabajni keessa jiru
jaaruun ni danda'ama jechuudha. Waliigalatti waa'ee ijoollee abaa'ootiin kakaaftan. Ijoollee abaa'oo isin jettan kun qeerroo bakka keessanitti isin dhiibdamiidhaan dhuftan. Kijiba finxaalee maal jedhan kun marroon isoo taate bara meeqa dura nama qabsoodhaa ba'e garaagarummaa tarsiimoota qabaachuu dandeenya. Wanni garuu ifa ta'uu qabu marroo ta'ee zammana kaasee kan bosonan galchee dogongora badii siyaasaa Finfinnee irratti Abiyyi Ahmadii fi tuunni isa marsee harka dha'uuf raawwate. Hanga wanti akiiloo jedhamtu karaa deemutti Oromiyaatti nageenyi hin jiraatu, Amaarri nageenyi hin jiraatu, Tigreen hin jiraatu, Soomaaleen Moqodishoo illee nagaan argattu. Rakkoon guddaan gamba Afrikaadhaa kaleessa sarras masaraa kana kan hoggaan jiru masaraa haaraa ijaaruutti ka'e qaalichi akkasii miti. Sirna bulchiinsaa Finfinnee keessa jiru jechuudha. Finfinnee karaa deemsuun, Finfinnee eemaruun, Finfinnee sirreessuun nagaa Baardaariifis, nagaa Maqaleetiifis, ka Jijjigaatiifis, ka Hawaasaatiifis, ka Moqdishootiifis illee barbaachisaa jechuudha. Rabbiin waan godhan laal. Tigree wal walchiisan, Amaara wal walchiisan, Oromoo wal walan, Somaalee itti baqannee keessa jiraachaa turellee diinuu godhe. No! Nuti uummanni Somaaleetis galata nurraa qaba bara. Gaafa biyya keenya irraa ari'amne abboonni keenya abbootu ni beeka. Isaan keessan baqan. Wanni bishaan rabbi uume nuufillee isaaniifillee ni gahe. Akka isaaniif fayyaditti akka nuu fayyaditti tolchuu dandeenya. Wanni humnaan yaba baasuuf hin jiru. Humnaan yaba baasuuf mangistuufis hin taane. Maqaa keenya immoo kun hayyamamuu qabu jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa dimokiraatoof ka haqa Oromoodhaa eegi, ta kabaja Oromoodhaa eegi, ka haqa Amaaraa eegi, haqa Somaalee eegi, haqa Harariidhaa eegi ni ijaarra ni dandeenya. Lakkoofsa namaa qabna, qabeenya qabna, roorrifamne beeyna wanni nama biraa roorrifnuuf hin jiru jechuudha. Kanaaf sirni amma jiru kun sirna Oromoo akka malee miidhaa jiru, sirna sabaaf sablammii maqaa Oromootiin miidhaa jiru waan ta'eef miidhaa kana akka dhaabu dirqisiisuu ka danda'u Oromoodha. Isinitti himu look sirna kan nuti angorra kaa'e I take personal responsibility. Naatu murteesse more than anybody else angorra isaan kaa'uudhaaf. Rakkoo Oromoo fi uummata Itoophiyaa irra ga'uu illee itti gaafatamummaa qabna jechuudha. Sirna kana sirreessine uummanni biyya sanii nagaa akka argatuuf hafuura akka baafatuuf karatti deebisuun sirreessuun beekama. Jarri kun sirraa hin danda'a. Last fall jallaan ibidda jala yoo keessa takkaan hin jiran takkaan baqeet bada lama ala hin jiru jechuudha. Kan karaan jiru galatooma. garagaltee deeggarsa obboleessa isaanii Jawaar Mohaammed kitaaba isaa hin gaabbuudhaaf fidanii dhufan dubartoonni Arsii nurraa jalqabii gaarii keessaan dhufanii anillee isaan warreen jalqabaa mee amila kennaaf fi obboleettii keenya maqaa keetillee beekuu as dhuftanii kennaa obboleessa keessanii fiddan arragaa guyyaa Jawaar guyyaa huccuu nama qaanii miti guyyaa qabisaatii miti guyyaa yeroo namarratti fannisanidha. Kami tu dah faham di sini tu. Ucu kalau kita dia kan apa? Ayo, mau kita sentak betul, please. Dua sambil ada. Security tu, security. Sekarang security mesti betul, mana lagi besok saya kita. Ini teka. Ya, karara. Ini bakatan. Sekarang kita katakan, charger ini suka. Amat itu, kabit. Charger telepon ini. Benar sih, charger telepon gas turun dulu. Benar. Kemit. Gue ini sih. Utama aja.
Afuudha. Itti raasuun yoo bannatu. Ana malee kan jawaa wayi faa jawaa asirratti dhabe yoo an keessaa kun dhaame laayibii jawaa dancita wal laayibii laayi. Banna bro. Banna irraan buqqisina banna irri incita banna asuma sibira naa ta'u. Isatti kan hin deemu. Baga nagaan nu jiraattee baga umriin nu dheerattee nullee immoo kitaaba kanaaf qopheessee hayyuun kenna hin beektanii kitaaba kana inni nu qopheessee kitaaba kanarratti eebba isaa kanarratti hirmaachuun kenna guyyaa eebba isaa guyyaa jalqabaa jarman keessatti godhame hirmaannaa kan akka kiyyatti ani maqaan kiyyaarsittidha akka kiyyatti baay'ee galatoomaa akka waldaa kennaatittillee baay'ee gammannee jira kitaaba hayyuu kanaa bitannee waan hayyuun barreesse waan xiinxalaan kun barreesse irraa kitaaba kana dubbisnee seenaa kana hubannee akkasuma immoo durmayyuu hin beekna garuu immoo kitaaba kana harkaan qabannee dubbisuun kenna baay'ee gammannee jirra anis baay'ee gammadee jira jechuudha. Kitaaba kana namni hin barreessaa garuu abbaan feeyyuu barreesse kitaaba hayyuun kun barreesse kitaaba Jawaar barreesse. Namni harkaan qabatee dubbisuun carraa guddaa qaba. Hayyootiin keenya kanaan dura osoo carraa kitaaba kana barreessuu hin argatin nurraa deeman hedduutu jira. Ammallee hayyuun akkanaa kun kitaaba kana nu barreessutti baay'ee gammannee jirra. Nuti immoo waldaan dubartoota Arsii hayyuu kana goota kana silaa akka keenyatti osoo kanaan dura torbaa akkas jala ta'ee jiraate waan guddaa qabannee dhufnaa wanti nufinne kun isaan hin madaalu haa ta'u garuu guyyaa 2-3-4 keessatti mari'annee waldaan dubartoota Arsii waan kana mari'annee koree dubartootaan mari'annee waan kana goone asumaan dubartoota waldaa Arsii hundayyuu naa galatoomfadhaame koreewwan keenyas hirriba dhabuudhaan waan kana hayyuu kana nuti dhufee keessummaa kana haala akkanaatiin simachuun nutti dhaga'ama. Osoo xiqqoon nu jala bu'ee quba hin qabnu miidiyaa irra hin jirru nuti hawwattoota haadha daa'immaniiti miidiyaa kana hordofaa hin jirru guyyaa 3 kana keessattuu garuu hayyuu keenya harka duwwaa bira dhaabbannu jettee dubartoonni waldaa Arsii yuuroo 2,000. Yuuroo 2,000 dubartoota waldaa Arsii babilee kannaafi. Kanaaf dubartoota kana meerra deebi'aati sirri naa galatoomfadha. Dubartoota Arsii yuuroo 2,000 kitaaba hin gaabbuudhaaf fudhanii jiranii namoonni biraallee akka nutillee akka dhuunfaatitti kitaaba kana bitanneerra garuu kunis xiqqaati hayyicha keenyatti hayyicha kana bira deemnee kitaaba kana eebbisnee haasaa isaa diirekti arginee isa waliin haasofnee yaada isaa irraa fudhannee isa argaa kitaaba keenya kanatti eebbisiisuun immoo carraa guddaadha carraan argameedha. Galatoomii asnuu dhufuu keetiin galatoomii isin jedhu. Galatoomii yuuroo kuma uummanni dubartoonni Arsii osootuma an argu akkanumatti yuuroo 2,000 dhaqanii dhagalmeessanii naan jaalladhe. Asumaan immoo carraa hiriyoonni hiyyamunni naman waliin hojjatee naman waliin dhaba'ee dubartoota koreetii dubartoota waldaa Arsii keessaa dhufanii yoo yaada qabaatan yoo du'aa illee qabaatan carraa isaaniif kenna ulfaata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanti akan nagaa jirtanii fayyaadha. Tokkoffaa Jawaar Bagarratti nagaa baay'ee bagarratti kennee lammaffaa jenna. Kanaaf ani jecha baay'ee qabu rabbi guddaa sirraa haa eegu. Rabbi Oromoo hunda walii haa galchu. Hunda keenya rabbi walii haa galchu. Walii galtee rabbi tokko nu haa godhu. Rabbiin ija kutaa irraa haa qabu. Adiina irraa haa qabu. Hantuurraa haa qabu. Kanuma jedha. Galatoomii takka jeetti tanaan barbaadataa waa gabaabsitee buutu kana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anillee haasaa guddaa qabnu Jawaariin baga kana keenya nagaa gochuun barbaada. Kaasee galatoomii kitaaba kanatti yaaddee irratti dhabdee barreessitee uummata kiyyaaf dhimma jaalala jettee iddoo dhufuu keetii hedduu goonsitee rabbi Oromoo guutuu argamu haa galchu galatoomii rabbii hinni sirraa haa eebbisu kenna hedduu baay'ee haasaan qabnu.
Jawar. Hati sini kebetulan kan di anam dengan dia guys di dalam sesuatu apa tak? Hati sini kebetulan kan di kebetulan kan di ambil Jawar. Ambil kebetulan asal. Ambil benar. Ini kan bos sama kes. Ada. Hamilnya kenal tu betul tak CCTV Galatoma ya. Oh tak akan Ufata Galatoma betul ni anda harus mahu Ufata Galatoma mana mana boleh. Akan mati yang malam abu malam lagi galan namun ni kena ada ajar. Bisari dia ada sesuatu tu afwan terus. Bisari mungkin kena ada sentrasi betul. Alunan dukungan dengan Kenya ke sana ke kebenaran mesin gambar aja cuy. Namun ni refu kena gama dirat ini itu Kristen ini jadi di sana sekitar soal apa rumah di mana tujuan. Namoonni haftan namoonni kennas amma sagaleedhaan kennuu barbaadan kennaa dhufanii kennitan sagantaan kenna galafamuuf kennu waan ta'eef namoota hangammaa kitaaba muratanis ammuma akka bitattan kabajamara isin gaafata jechuudha. Hoogan. Kamu? Oke, yeroon kennan afooshaaleen biyya Jarmanii Jawaarif kennaa kilomeetir wajjiraataan koota eegirannes Galatoomaa jiraadha. Barreeffaa guddarsi absuraayee afooshii jibi hojjechaa ture. Oke. Ayyuu biyyi isaa abdii abdii sirba tokko lafaa jechuudha. Ese rabus tu kan? Wan sponji tu kalamnya sih? Nah ini injir. Wata sih kan injir ah? Berapa ya? Kau? Ben.
Okay, jarreen kennaa qabdan yeroo teenya waan wal geessee jirtu jecha namni kennaa qabdan kennaa keessa filatanii sagantaa gooluu jenna jawaarillee dadhabee waan jiru jecha ba'uuf waan deemu jecha. Okay, dhufanii jiranii dura bu'aa afooshaa ijoollee teenya tajjimmaa Abbo Isaaq yaa jaalamtuu. Okay, wala dhaggeeffannu dura bu'aa afoosha Jimma obbo Isaaq obboleessa keenya Jawaar Mohammad cinaa jirra jechuudhaan waan walitti qabatanii dhufan yaadaan mee irraa fudhadha afoosha Jimmaati familia kana obbo ay sirreeffama na harkaa baate jimaa afaan hin qaadne afoosha shanan gibe jamila kannaaf gaa'oo shanan gibeeti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبوليسكي هيوكي جوار بقى نغان أفتي بقى ربيني تابي هون كسباسي ديبسي وليمجا سنجتشون بربادا نوتي أهوشان شانجرين روكين أهوشي جولي جمع kana durallee kan jiru ammallee kan jiru nuti akka ijoollee Jimmaatti yeroo dheeraadhaaf biyya kana keessatti ijaarama maqaa Afoosha Ingibee jedhamuun ijaaramnee turre ammas akkasumatti jirra. Haa ta'uuti ammoo adeemsa keessa koree sila turellee jijjiiruudhaan ammallee immoo koree haaraa filatee Afooshichi bakka buufatee jira. Kanumaan wal qabatee afooshaaleen adda addaa biyya kana keessa jiran yeroo waa jiru, yeroo sagantaan jiru, yeroo wanni tokko ergaan darbuu malu yeroo jirutti nu qunnamaa hin jiranu. Haa ta'uuti immoo garuu nuti Afooshti shanan gibee inuma jirra. Ergaa jaraallee afooshaaleen jiranu biyya kana keessa jiranu nuti akka Oromootti bakka walitti qabama Oromoon jirtu hundatti wajjiniin hirmaannee rakkoo jirus waliin qoddannee waliin jiruu keenya itti fufsiisaa turre ammas immoo jireenya keenya ummata waliin qoddannee itti fufsiisuu barbaanna yaada jedhuun qaba. Kanatti aansuudhaan dabalata ammoo obboloonni hundumtinuu afooshaan hundumtinuu guyyaa irraa jalqabdanii akka nu qunnamtan akka nu waliin yaada wal jijjiirtan nutis immoo rakkoo qabnus gammachuu qabnus isinii wajjiniin haa qooddannu waliin jireenya keenya itti haa fufsiisnu jechuun barbaada. Dhumarratti immoo akka nam tokkotti ergaan obboleessa kiyya yookiin immoo dura bu'aa qeerroo abbaa keenya Jawaariif ergaan dhaammachuu barbaadu tokko yoo jiraate atis Abiyyis obbolaadha hundumti keenya namni hundinuu obbolaadha. Maaliif sa'aatii rakkoon kun jiru keessatti namni dhimma dhuunfaasaa dhimma addaa dabarfachuuf waan barbaaduuf isin akka obbolaatti Oromoon aadaa qaba, safuu qaba, haaluma duraan waan danuu ibsitee jirta ergaa kee kanarraa baay'ee gammadeen jira. Haa ta'uuti immoo
maaliifii jettee jirta jal'aa ofii sagal garagalfatu jedhee Oromoon mammaakee jira akkuma jettee jirtu ammas itti nuu dabali sagalinti 90 nuu gorsi sababa keessanii namni biraa immoo akka walitti hin buune amaanaa jechuun barbaada maaliifii kaayyootu gargar nama qooda malee Oromoon tokko har'as tokko boris tokko jiruun Oromoo tokkummaadhumaan itti fufa yaada jedhuun qabaa ulfaadhaa galatooma. Hamilee kannaaf akkan asii dhageeffadhetti obboleessa kiyya abdiirraa ergaa gabaabtu akka fuunee maallayni isaan itti waliif kitaaba kanaaf badhaasa ja'anii xiqqaatullee guddatullee nurraa fudhadhaa jedha afaanuma abdiirraa dhageeffadha. Birrii kuma tokko walitti qabnee guyyaa lama keessatti namoota muraasaa waan kana walitti qabnee kun immoo ta'uu kan danda'e koree kana qopheessa. Ishee nagaamu. Nagaaman tole ishee. Obboleessa keenya Jawaar Mohammad hayyuu keenya kabajamaa jaallatamaa yeroo dheeraa qabsoo Oromoo irratti dadhabdee aarsaa baay'ee itti kaffaltee haala dhibaataa baatiin immoo barreessitee fiddee hawaasa Jaarmanii kanaan ga'uu keetiin baga rabbii si gargaaree ammas gara fuulduraatti rabbii si wajjin jiraatu jechuun barbaada. Itti aansuudhaan hawaasa Jaarmanii hawaasa Oromummaa irraa duddubbatti hin deebine hawaasa hin qabu hin jenne hawaasa nan dadhabe hin jenne hawaasa karaa dheerate hin jenne hawaasa dhufee iddoo kanatti argamee Jawaar Mohammad jajjabeessuu galateeffachuu galma kana fakkaatu qopheessee ko'ee kana qopheessanillee hawaasaa asitti argamellee galateeffachuu barbaanna. Itti aansuudhaan obboleessa koo Jawaarii kan hin dhaamuu barbaadu garaagarummaa mootummaa Itoophiyaa fi wajjin qabdanu gara dippiloomaasiitti fidaa hawaasa keenya akka malutti akka hawaasa keenya fayyadutti qabsoo itti ilaalaa mootummaanis atis paartii KFO wajjin hojjettu dabalatee rabbiin isin milkeessuu milkii keessanii fi kadhannaa akka Oromootti wal dhabdee Oromoo gidduu fi Oromii hedduu keenya galuu akka hin barbaanne isinii ibsuu barbaanna kun immoo yaada abdii qofa hin taane yaada hawaasa Jimmaa biyya Jaarmanii jiraatu ta'uun isinitti himuu barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa. Guyyaa milkii turtii milkii rabbiin. Hamilee kannaaf abooshaa shanan dibeetis asumaan obboleessa keessan asumaan deemtanii kuma takka jee hamilee kannaaf asumaan jaalabdoo qaatii abbaa jabal irraa nuu fuudhe obboleeyyan keenyarraa kennaa obboleessaaniitiif kennan galatooma. Bilisumma, bilisumma, wadabumma, mas wadabumma. Oromiyaan biyya teenya, diinisi diina keenya. Bilisumma, bilisumma, wadabumma, mas wadabumma. Bilisumma, bilisumma, Oromiyaan biyya teenya, diinisi
Ulfaaduu kabajamaa ulfaadhaa. Qophiin keenya kana